akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin Ashamaa kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu nageenyi keenya baraadhaan bakkuma jirtanitti kan nuti irraa maddee isin haadha qabu. Arramoo oduu ajaa'ibaa takkaan qaba. Arraas waan raajii eenyu fa'aa seetu beektu waa'ee aadde Taayyee Danda'a, aadde Shimallis fi Buraan burreen tokko eenyuun ka bifayyuu hin qabne Alamuu Simee fa'a. Yaa jara kana kijibde bada suma dhaqname amma maalaa jennuun har'a maal seetu warri piippiidha reefka iddoo fidu dhabee jira. Uummanni Oromoo abdii godhadhu yoo tana of jabeessi atis qophaa'i. Piippi reeffa ishii guyyarraa laakkaachaa jirti. Oromoonis abdii jabaa isaa godhadhu. Maal jedhu seetu har'a lolli Tigraay fi Amaara jidduutti raawwatameen kun reefki dirree Amaaraa guutee jira. Booyaa jiru har'allee mataa gadi deebisanii Oromoo qophii ajaa'ibaa godhadhu. Aadde Taayyeen ammoo kijiba ishiidhaa Aluulaa Salamoon jala deemtee aktiivistii warra Tigraay san afaan Ingiliffaan beektu. What is this jetteetuma mata duree qofa gubbaarra keesseeti poosti gooti. Aluulaa Salamoon garuu kan inni barreesse walqixxummaa seeraa fi dambiin ittiin bulmaata biyyattii Itoophiyaa keessa jiru mootummaa sirna qabeessaa hin arganne kun rakkoo gaaga'ama biyya Itoophiyaa keessa jiru miidhaa hawaasa lammii Itoophiyaa qaqqabsiisuu danda'a jedhe afaan Ingiliffaatiin. What is this jettee aadde Taayyeen. Ergan beekne taate kanuma namaa hojii godhattee maxxansuun dalagaa ishiiti. Nuti amma dalagaa ishii immoo osoo hin taane kijiba isaanii himuun Taayyeen hundayyuu hin qabdu dadhabduudha. Anayyuu hin geettuyyuu. Irraan dabaltee akkam jetti shanee funaannee jirra shanee akkuma funaanuun itti fuufetti jiraa jetti. Shanee kana funaanne. Mee Oromoo isin hundi niyyuu dhagaa. Shanee funaanameen dhumatu. Ima funaanan lamaan qawwee caccabduu qabatee bosona keessa deemu. Ammayyaan kun kolfaan takka nama qofachiisa. Lamaan qawwee caccabduu qabatee bosona keessa deemtii jedha. Qawwee haaraa ammaa irraan fuunere qawwee haaraa qabanii mootummaadha ofiin jedhu riippaabilika ofiin jedhu diimokiraatawaa jedhu maaliif qawwee caccabduu sana harkaa qabanii fuune? Abiyyiin ammoo dhabamsiifnee jedhu eessaa dhufarree erga dhabamanii Alamuu Simeedhaa kan lafa hektaara 40,000 gurguratee fixe qotee bulaa Oromoodhaa hiyyoomse yoo guddate shanee dhabamsiisu yoo guddate yoo akkam jabaate torbaan tokko nuuf fudhataa jedhenni har'a waggaa meeqa keessa jiru yaa shanee imannu kaani torbaan fudhatte kaani qawwee caccabduu kun dhabamsiifne jedha kun ammoo shanee funaanuun itti fuufa jedha mee haasawa isaaniitiyyuu wal fakkaataa isiniyyuu laalame jarru olola kanaan Oromoo jabsitee barlaan ololaan Oromoo bittanneessuuf hawwiti ololaan Oromoo tana diiguu murteeti ololaa farsite Abiyyi dhabamsiifne Taayyeen funaanuun itti jira lamaan qawwee caccabduu qabatee bosona keessa yaati jedha. Alamuu Simee torbaan tokko nuuf haasawummaan isaaniitiyyuu bu'uuran qabu laallu uummata bu'uuran qabneedha. Aadde Taayyee erga funaantanii anis shaneedha kottuu na funaanii kaa. Jaamsi kiyya erga funaantanii kan goolabdan ta'ee anas funaanii kaa. Oromoo guutuyyuun funaanta jechuudha. Garuu namni isin qabdan dargaggeessa barnoota qabu kan barnootaaf deemu kan misooma isaa hojjetu kan nageenya biyyaatiifuu abdii ta'u humna waraanaatiin harka duwwaa waan inni jiruuf itti roorristanii qabdanii shannee funaannee jettu deebiin keessan isa kanaan. Yaa ta'u riippaabilikaan gaardiin eessa dhaqee kumni 70 kan nageellee Booranaa keessa jiru sun har'a reefki kun reefki piippiidhaa dirree guutee jira. Republican Guard is African horror. Where is Republican Guard? Meti me jabeenyi keessarree eessa jira Republican Guardiin keessa? Afaan kana IPP namni akka PP kasaareen jiru.
namni akka piippii kasaare hin jiru. Har'a waraanni adda bilisummaa Oromoodha ganda duwwaa tokko keessatti ummata keessaa itti as bahee hiikkadhuu jedheen harka kennadhuu jedhe indi jedhe. Ragaa qabatamaa arguuf jirtan kun argaa jirtan sooshaal miidiyaa gubbatti hojiitti hiikee isin garsiisaa jira waraanni bilisummaa Oromoodha. Irraa hiikkachuu dinnaan tola diddu ammoo dirqiin diddu jedhee dirqiidhaan kaan morma ishii qabee gadi fuudheeti kaan cafacafeeti kaan mataa ishee addaan facaasee konkolaataa ishii fudhatee duraanuu konkolaataan kan ishiitii miti kan uummata Oromooti. Adda bilisummaa Oromoodha qabeenya uummataa kan saamame uummataaf deebisee malee waan saame hin qabu. Waan fudhate hin qabu. Hin hafeeyyu itti xiqqeesseeyyu hin fudhanne maaliif iyyuu qabeenya isaati qabeenya isaa to'ate malee eessaa fidde Taayyeen maal qabdi dhiiga ilmaan Oromootiin bari. Taayyee takka Haayiluu Addunyaa lama keessatti iyyuu jarri dabloosiin qixatti ilaalamtu lafeen Fir'aawnaa gurguddoon Ochuu jiraa gurra buusan biyya Masrii kanatti nama gubaa jedhu ni gubataa jedhu ochuun iyyuu lafee Oromoodhaa warri bobeessaa jiru akka Haayiluu Addunyaa suuraa artiist Hacaaluu Hundeessaa irra kaayyatee olola gubbaa sanii ooftu gurbattiin hattuun xiqqoon sun namni Hacaaluu ajjeesee eenyu jara kanaa bar warri birrii irraa naf warri niitii liqeessu warri niitii gurguru warri dhugaa uummata Oromoodhaa awwaalu jara kanaadha. Ololli isin ooftan nutis olola sana ammoo oofneet isinitti argisiisuu dandeenya. Maaliif isin ol beeynaa yoo olola san nuti daandii dhugaa deemuu waan filanneef isin uummata ija hin qabne piippii warri deeggaru akkana jetti iyyuu bariinumaayyuu alaabaa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay walirratti maxxansuu kana arguu manna maali guddaan kan nama qaanessu du'uu wayyaa jetti. Amaara kaleessa harkaaf harma aayyoo teenyaa mure kan guraaraa lataa fannise. Aanol irratti nama 12,785 bara 1885tti hanga 86 qalee achi darbe calanqootti lafee walitti tuule guddaan kan nama qaanessu nafxii jalatti harreedhaan buluuf harreen masakamuu caalaa guddaa kan nama qaanessu maalidha? Mootummaan impaayira dullachi kun ar'allee sirna dullacha kaleessa abbaa isaa akaakayyuu isaanii sana of wallaalanii warreen dantaa niitiitiif gulufan kana caalaa kan nama qaanessu arguun maaltu jira? Hin saalfanneen nama saalfachiiftii jedhe artiist Hacaaluu Hundeessaa farda namaarra teessee suuraa kaatee kana argee bar footookoppii hin saalfattuu iyyuu taa'ee hin saalfattuu Haayiluu hin saalfattuu Shimallis hin saalfattuu Abiyyi hin saalfattuu iyyuu Lammaa yoo calliftu ati mataan kee sakaallaa guddaaf kanu sakaalee fi qileetti gannu buusee dhugaa Oromootti liqimsa tokko Lammaa Magarsaati. Hin saalfanneen nama saalfachiiftii jedhe Hacaaluun biiroon taasifatu. Kanniin argee barre kanniin argee hin saalfanneen footokoppiin akkanaa gubbaa teessee waraana bilisummaa Oromootiin humna gargaartuu Tigraay jedhan. Alaabaa uummata Oromoo bal'aa yoo argan shaneetu maallaqa fudhateeti Tigraay wajjin duula nurratti banee jiru. Isaan eenyu waliin jiru? Duuba isaanii eenyu jiru? Amaara jira. Heerri piippiin ittiin bultu Taayyeen lallabdu maxxansitu akka jedhaniin jetti Taayyeen. Ishiin immoo waan itti man sana gadi deebiteeti himti ishiinis. Ishiin fuula feesbuukii ishii irratti ennaa himtu waan Baahirdaar irraa dhufte akkuma Abiyyiin ergaa Baahirdaar irraa itti himamte kiiloo 4 keessaa afaan baree gadi lallabu sana Taayyeenis ishiin mataan ishii gubbaa sana teessee FB ishii irratti Oromoo xiqqeessuuf Oromoo tuffachuu shanee akkuma itti fuufetti funaanutti jirraa jedhu. Shaneen kun Afrikaa keessaa dhufe moo Goojjamiif Gondarii asitti gale? Isiniyyuu warri Goojjamiif Gondar niitii fudhatee galeeyyuu nurratti dalagaa jirtan, dhugaa uummata Oromoo dhoksaa jirtan, haqa uummata Oromoo awwaalaa jirtan, nama uummata Oromootiif lubbuu isaa laate saqqalaa jirtan, ajjeesaa jirtan, ajjeesisaa jirtan, saamaa jirtan, saamsisaa jirtan. Kaleessa bulchiinsa impaayira Tigraay keessa waggoota 27 isaan bulchan keessa namni nu qale
namni nu saame, namni nu fannise, namni biyyarraa nu buqqise, namni lafa Oromoo gurgurate, namni sooressa Oromoo huqqise, hiyyoomse, durummaa isaarraa mulqe, aadaa Oromoo kabajaa keessaa baase, safuuf aadaa Oromoo xiqqeesse, salphise, OPDO har'aa tanaa fi ODP'tti warra of jijjiire phiiphiitan kalees bulchiinsa Tigraay keessallee namni niitii irraa hafuu hin dandeenye OPDO dullattii kaleessaa sana har'allee isaanuma akkuma kaleessa nu ajjeesan, nu saamsisan, nu buqqisan, biyyarraa nu baasan sana warri gochaa jiru, warri safuu Oromoo balleesse, warri aadaa Oromoo xiqqeesse, warri Oromummaa mulqe, warri sabboonummaa dhabamsiise, warruma kaleessa TPLF keessa waggaa 27 ulee taate nu garafaa turte mootummaa ka'uufiin jedhu isa guyyaa har'aa ammallee itti jiru kanaadha. Abiyyi Ahmad mataa isaati. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad keessa haaraa dhufe son taane waan kaleessa bare har'allee ifatti hojjetaa jira Abiyyi. Haaraa hin finne. Namni kaleessa bulchiinsa Tigraay keessa nu qale OPDO dullattii durii sana. Harree Amaaraa har'aa tana. Dhugaa uummata Oromoo warri awwaali, warri sammuun isaanii kijibaan guutamte, qalqala kumtaala 100 nam tokkochi qalqala kumtaala 100 kan deema kijiba isaanii. In kijiban Tigraay asiin irraa kunne, asiin cufne, asiin xiyyaaraan dhoofne, asiin maal goone, mee hanga uummata Oromoo bal'aa hawaasa isaanii keessaa dhalatan kanatti as deebi'anii ija mulqan maaf mootummaa Tigraay guyyaa har'aa reefka Amaaraa dachii ishii dabale sana maaliif mataa gadi buusanii imimmaan lolaasu? Abbaa isaaniitti du'e, haadha isaaniitti du'e, akaakayyuu isaaniitti du'e, abaabayyuu isaaniitti du'e, warra heera isaanii hundeesse turraa du'e. Hiika biraan qabu. Warri asiin Oromiyaa keessa lakkoofsa 4 ajjeesanoo warra heera faradoo sana, warra heera harree Amaaraatiin guluftu san fudhachuu didetu du'e waan ta'eef itti xiqqaataa jiran akka yaada isaaniitti. Abaawoon irras irraa fudhatte moo fudhanne adda taayee makiinaa sarara fudhatte moo hin fudhanne gabaabinumatti adda taayeen bakka jirtutti ishiin afaan geettuun barbaadan keessa anduul yammaa taayee adda taayee nama Oromoo irratti duudu Oromoo mata'ee kan Oromoo arrabsuuf deemu hayyuu Oromoo arrabsuuf deemu nama faallaa Oromoo deeme faallaa isaa itti deemu nama kijiba dachii baleessan kijiba san harkatti qorrisiisu chaappaa dhuman qabne dugda ishii irratti rukutuuf qophiidha. Arras borus OPDO'n dullattiin durii ODP moofaan hattuun durii PP mataan kutte maraatte yookaan of wallaalte. Arrallee diina Oromooti, kalees diina Oromooti, gama fuulduraatitti illee OPDO'n OBN diina Oromooti. Miidiyaan OBN irraan deebi'ee dubbata waan kana beektu yeroo baay'ee. Oromoo waan itti callisee bollaalee malee. OBN OPDO dullattii durii ODP PP kalees diina Oromooti, arras diina Oromooti, gama fuulduraatittis diina Oromooti. Kana kan jedhe anaa miti gameessa artistii hayyuu Oromoon qabdu artista Haacaaluu Hundeessaattu lafa kaa'e. Naaftanyaan kalees diina Oromooti, arras diina Oromoo, gama fuulduraatitti illee diina Oromooti. Isaanis keessattuu diinni Oromoo guddaan OPDO dullacha moofaa hattuu jaartii bultu sanidha. Arra adda taayee walumaa galatti jidduudha adda taayee kanan na deebisaa beektaa? Wayyoo piipii. Amma boru shanee irraa makiinaa fudhanne jedhu. Akkasiin beeka. Kitaabni isaa akkasiin dubbata. Shanee irraa makiinaa fudhanne jedhan. Hoodii. Kasaarte OPDO. Barruma nama kolfisiisa fara hojii isaanii. Meedhaadha. Yoo dubbiin itti hammaatte. Yoo dubbiin itti hammaatte yoo ABO'n keessaa makiinaa irraa fuutu lubbuu isaa dhiiga dhangalaaftu afaan Amaaraatiin barreessu. Yoo guyyaa tokko ijoollee qeerroo Oromoo qaban afaan Oromootiin shaneen funaanuun itti fuufee jira. Mee har'a guyyaa har'a jala seenaa laala feesbuuka isaanii afaan Amaaraatiin barreessu har'a maaliif iyyuu hin qaanfatan qaba. Afaan Amaaraa waan nuti hin beekne isaanii bara. Duraan afaan Amaaraa yoo barreessan si translate godhu.
gara jalaatti afaanii akka namaa hiikutti jechuudha. Namoonni afaan Oromoo beekanitti akka afaan Oromootti hiikkatan kan afaan isaanii danda'anis akka afaan isaaniitti hiikkata siiraansisee fayyadamu jechuudha dura. Amma moosii tiraansleeshinii iyyuu irraa gataniit afaan Amaaraatiin sabbar zeenaa jedhan. Sabbar yeewwan ነው sabbar zeenaa ይሄ የፒፒ sabbar zeenaa ነው እንጂ የኦነግ አይደለም። አባውን sabriin kun takkayyuu kan sabrii kutuu qabu otoo sabrii kutee turtee dhiisee bara adda bilisummaa Oromoodhaa qabsoo baay'ee turtee keessaa bahe dhiisee jira sila akka isin himtaniif akka isin kijibdaniif akka isin raaddaniif akka isin guyyarraa ajjeesaa ooltaniif akka isin guyyarraa qabaa ooltaniif akka isin guyyarraa buqqisaa ooltaniif akka isin guyyarraa hidhaa ooltaniif ABO'n hin jiru ture garuu nama tokkoyyuu ni barreesse ni kijibdanii in argine ABO maayyuu yaanuu nagarre yoo argitanuu reefki keessan deebi'aan jiru achiin dhabama du'aayyuu kaafachuu sodaanne asololo irratti qellama wallaggaa irratti maal ta'aa jirtan weggi irratti maal ta'aa jirtan pipi mee dubbadhu kaa yoo as jala jiraatteef yoo dubbadhume si seensisaa yoo koosee warri piiphiidhas argite ijoolleen piiphiip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 ii
amma keetti deebi afaan amaaraatiin akka jette taayyeen har'a akka ishiin jetteen isinii hima oromoo abaa'oo guyyaa 2-3 booda waa'een ishii mul'achuu miti in dubbatamu iyyuu jette anaa miti kan jedhe beekaa adde taayee jedhe mul'achuu miti in dubbatamu iyyuu silaa abaa'oon kun waggaa 50 erga du'e jedhanii erga balii jedhanii samiirraa bu'aa samiirraa bu'ee nama fuudhaara moo samiirraa gadi bu'aa rabbumatu samiirraa gadi darbaa jira garuu abaa'oon lafuma isaarra dhalate lafuma isaa keessa jira achumarraa dubbata achumarraa dhaadata achumarraa lola achumarraa si ajjeesaara achumarraa si saamaara achumarraa sitti argisiisaa jira abbaa isaatii dhufere isin biratti erga du'e ganna 50 ga'e pipi adde taayee isin akkas jettanarrallee bulchiinsaaf nageenya qaama ittistuu seera qabeessummaa dippiloomaasii biyya keenya humna dargaggeessa lafaa dhufuudhaan wirtuu utubaa abdii biyyaa gadi dhaabnee jirraa jedha kitaabni keessan har'a isintu barreesse anaa miti dargaggeessi utubaa wirtuu biyyaa kan isin gadi dhaabdan suni kan mana hidhaatti oofaa jirtan sana moo kanatti dhajjite adde taayee silaati yoo toma yoo jaartiin isaa yoo oromoo taate iyyuu ni ajjeesa ilmi isaa yoo waan oromoo dubbate namni badaan namni xiqqoo mayra hanga xurii qeensaa kana rabbi oromoo kana kolfisiisee kana taayee bararra dura waan isaatu dubbadhu nan tuffadhaa beekta amma daangaa darbe namni akka taayeedha badaan namni akka taayee jallaan namni akka taayee foqqataan falfalaan goljaan badaan summaayaan jechuudha kijibaan guutan takka annama dhalaa nyaara addate takka ishii malee nagarreen takka dhalaa safuu oromoo keessaa baate takka adde taayee malee nagarreen warra TPLF wajjin hojjetu torchi goonee jirraa jedhan nama meeqa torchi godhan jiran kutaa oromoon 11 qabdu keessaa namumti ni dhabne jira injiru namni isaan torchiin godhin injiru torchi kun hundiniyyuu TPLF wajjin hojjeta anamma TPLF wajjin hojjedha TPLF hin deeggara maaliif deeggara mirga isaatiif falmate waan ta'eef nuuf hin falmanne oromoof hin falmanne wanni har'a PP ofirraa rukutaa jiruuf biyyotti ishii dabalaa jiruuf sirni bu'uura impaayera federala kan jedhamu kun impaayerri dullachi responsibly fudhatamayyuun qabu kun sirna dukkanaadha inde PP at oromoo miti maal waan oromoo keessaa goota iyyuu raajiinatti ta'e bar PP sila PP da oromoo iyyuu miti waan oromoo keessaa maal gooti maal qabdi maaltu fide as keessa ijoollee Yohaannis ijoollee Minilik ijoollee Atsee Tewoodiroos maaltu as keessa sin fide oromoo iyyuu miti waan oromoo keessa maaltu fide waan lakkoofsa afurii keessa maaltu sin fide maal qabdu dhimma maal walitti qabdu hattuu kijibdu maal ishiin akkanaa moo waci barbaarii waan ishiin lafan laftumee oromoo dhagaa
amma gama oolmaa keenyaatti deebina. Haalli bu'uura qabsoo Oromoodhaa kun kan adda taayyeeti. Adda taayyee lamu galgalarraa jechuudha. Sa'aatii akka guyyaa waan ishiin qopheessite sirriittan dubbisee bulleessee shamaddateetan isinii fida. Iddoo ishiin seente hunda faana seeni jechuudha. Maaliif iyyuu feesbuukii torba qabdi ishiin. Feesbuukii torba qabdi torba keessa 3 maqaa ishiitiin qabdi. Feesbuukii 4 ammoo maqoota biraatiin qabdi. Maqoota biraatiin wanni ishiin moggaafattee maaliif beektu waa'ee Oromoodhaa funaannachuuf oolmaa Oromoon itti jirtu ask gochuudhaaf yookaan faallaa irraa maddisiisuuf jecha warreen dhugaa Oromoodhaa barreessan maxxansan dubbatan feesbuukii maqaa eenyummaa ishii kan hin taane dhoksiteeti ishiin isa sanaanis seenteetan achiniin dubbicha koppii godhattee booddee deebitee fuula maqaa Taayyee Danda'ee Areedoo kan jettu san ishii sanarratti post namaaf gooti rabbiin PPPC haa godhu hattuu tana. Adda Taayyee dhuguma meequn warra duwwaa tokkotti Wallagga keessatti makiinaa takka federaal Itoophiyaa tan jettu isinirraa fudhate waraanni adda bilisummaa Oromoodha. Boruu hin kijibdaniiti lakka uummanni Oromoo kun haa dhagahu warra. Uummanni Oromoodhaa dursaa dhagaha. Boruu ammoo yoo barbaadde as dhufteeti PP irraa PP'n adda bilisummaa Oromoodhaa irraa makiinaa fudhannee jedhu. Garuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa makiinaa isaa deeffate. Hinanne. Hinsaamne duraanuu kan eenyuti makiinaan kan keenya taankiin isaan lafarra oofan kan Oromooti baankiin isaan ittiin hadha hudduu paantiitti jijjiirataniin kana kan Oromooti baankiin taankiin paantiin qabeenyi kun hundiniyyuu kan Oromooti kanarra piipiin ittiin jettu baankii qabdi hin qabdu taankii qabdi hin qabdu paantii qabdi hin qabdu maaliin jijjiiratti paantiin illee tan Oromooti qabeenya Oromooti. Kan daldalaan Oromoo qabudha. Kan isaan irraa hudduu ishiitti maxxanfattee waan barbaadde Oromoo irratti arrabsitu maxxansitu lallabdu biyya Oromoo guutuu kana guutuu uummata Oromoo akka hin jirre ishiin taasiftu. Paantii hudduutti ishii goone piippii. Gabrummaa jalaa isii baafne ni bilisoomsine nama ishii goone. Arra ammoo garuu Oromoon homaan beeku duwwaa ta'e isii biratti. Oromoon ka kabajan qabne. Ka safuun beekne, ka homaan beekne, ka mil'achuu hin dandeenye, ka yaadee arguu hin dandeenye, ka dubbatee quuqaa isaa baafachuu hin dandeenye ta'e isaan biratti. Dhugaa waaqaatti namni piippii uleetii pellefi jalaa ishii baase namatti ishii qixxeesse nama ishii godhe ummata Oromoo bal'aadha. Ummata Oromootiif kun hin malu ture. Maaliif iyyuu wanni isaan baratan kutaa laakka'u isaanii sana ilaalina. Arraajimentii qabna jedhanii kompiitar saayinsii qabna jedhanii maal ruuliidha jedhanii dipaartimentii ofiin jedhanii agriikaalchar jedhanii digrii 1 digrii 2 jedhanii digrii 4 jedhanii haayisii jedhanii fooristireetii jedhanii wooma isaan laakkayan kana keessatti Oromoon lafa isaa kan qotatu Oromoon qotee bulaan waan isaan fooristireetii fi fooristireetii fi maal isaan jedhan kana Oromoo lafa qotatutu isaan caala. Maaliif iyyuu lafa isaa sana akkatti qotee bilcheessee oomisha isaa irraa argatu waan beekuuf. Garuu piippiin barnootaan hanga sana geenyee jedhu OPDO dullatti durii diina Oromoo guddaa. OBN dullachi diina Oromoo guddaa. Abbaa duulaa kanatu hundeesse jedhe gaaf tokko Abiyyi. Dhugaadha isaantu hundeessee maaliif hundaa'e? Akkaataa Oromoo ittiin fashaleessan tanaan dura gizee maqaan isaa Oromiyaa TV ture sana boqqolloo waggaa 10 background keessa kaayatee waraabeeti background keessa kaayee deddeebisee uummata Oromootiin oomishni bara keenyaa akkatti tolee jiraa jedhu akkatti nuun sobaatu. Diina uummata Oromooti. Arraallee sanuma burbu. Hordoftoota keenya qophiin guyyaa har'aatiif qabnu kanumaan goolabna. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti qoraa bulaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun cinaa dhaabbadha.